uffannaa isaa dhiisee uffannaa biraatiin golgamee macaafa qulqulluutti firoomaa jechuudha karaa biraachaa. Waaqa laga uumtee jedha malee waaqa biraa waaqessu. Waaqni laga uume immoo waaqni biraa hin jiru. Akka gatti galtee ta'e beektu yoo jira garuu waaqni biraa. Hafuura qulqulluu bishaan gubbaarra jira jechuun waaqni abbaas waaqni ilmaas waaqni qulqulluus jiru waan jiranii? Jiru. Qalmi isaa raawwatamu bishaan gubbaarratti. Waaqni bishaanii namni waaqni biraan jiru. Miti kanarratti walii galala. Kanaaf uummanni kun dhaqees yoo qale dhaqees abaaboo qabatee achitti dhaqee yoo waaqa kan galateeffame Kiristoos jechaadha. Amma achitti irratti qabamee mukatti dhadhaa dibaa jiru. Inni kun mukatti dibuun dogoggora. Maaliif mukni kun amma dhadhaa kanaanis hin toluu dhukkoo siif agalu. Yoo hafes immoo wandaalachaa'u. Gaafa inni dhiyeessu waaqayyo immoo isuma kana aarsaa qulqulluu godhee amma naafati fakkeenyaaf jalina goonee ilaalla miti. Sirrii miti uummanni kun badee jira. Namni achitti warra eegalee hin jiru. Inni jira. Seexanni waa ilmoo kennuu danda'a? Hin danda'u. Dallaa keessa naanna'ee immoo yeroo sadii kan inni akkas godhu jette. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluutiif galanni akka ta'u, kennaan akka ta'u. Kanaafidha guyyaa gaafa sanaa marqaan balbala godhee duratti kan marqamu jechaadha. Inni kan biraan mi'eessa akka irra gubbaarra dhaabuun jette gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dallaa kee xillate sana isa barbaachaaf marqaan achitti marqama haadha keenya dubaroo maaramiidhaaf fakkeenya sanaaf. Shittoo irra kan caalu immoo baskaan kun immoo waaqayyoof dhiyaata. Yeroo sadii immoo dallaa keessa naanna'uun isaa immoo waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluudha. Fakkeenya kanaafidha jechaadha. Garuu uummanni kun wangeela hin baranne waan seejaa jecha. Baratiin barsiisaa jira. Aadaa uummata kanaa wajjin wal qabata yoo ta'e garuu mana qulqullummaa qullaa kottu jechuun hin danda'amu. Amma uffata aadaa Oromoo uffattee mana qulqullummaa dhaquu hin dandeessu. Calleen kan qaalluutu fakkeetti jedhamutu jira. Callee kan qaalluutu fakkeetti jedhamutu jira. Callee kun kan qaalluutu kan jedhamu kan aadaa uummata Oromoo kan immoo kan biraatu jira. Yaa kan callee wal fakkaata. Namni wal yaaddaa jechuudha. Garuu namatti maxxansee jechaadha. Fi ilaalchuma jalqaba sii kaasisan. Jalqabuma kana sii kaase uummanni kun akkasidha. Callee qaalluu kaawwata jedhamee itti maxxanfamee uummanni kun amantaan kun akka wal jibbu. Gochuu waa yaadatu akkasidha jechaadha. Innaa waaqa waaqessu deemna xalaffatta. Innaa ofirraa waaftee waaqa biraa waaqessa jechaadha. Akkas jechuun miti jechaadha. Callees kaawwadhu waaqni tokkichuma jira. Naxalaa keessa waaqni tokkichuma jira. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkos ni amannaameen maatii waaqayyoo hordoftoonni miidiyaa mana tawaahidoo iddoo jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha ani nagaa kootii galata waaqayyoo har'a keessummaa keenya keessummaa jedheetu isinitti hima barsaa keenya barsaa faarfataa daaqoon dooktor isheetu asitti argamanii jiru jechuudha. Isaan gaaffii tokko tokko warreen keessan nu gaafachaa turtaniif barreeffama ol keejjullee suur sagaleedhaan warreen nu gaafachaa turtaniif isaan immoo amma kallattumaan afaanitti nuuf deddeebisu jechuudha. Asumaan gaaffii qabadheen jira waan ta'eef kallattumaan gara barsaa keenyatti isin dabarsa. Barsaa keenya akkam jirtu? Nagaa keessanii galata waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa galata waaqaa. Nagaa galata gooftaa nagaa. Mee ofii keessan miidiyaa keenyaaf ibsaatii sana booddee gaaffii itti kan ceenu ta'a. Eshikaa maatiiwwan waaqayyoo hundumti keessan keessaa falatan jirtanii nagaa waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu? Egaa guyyaa har'aa kana na affeertanii gaaffii isiniif namoonni isiniif kaasan irratti amma waaqayyo nu eeyyamee wajjin mari'anna jettanii kan na waamtan irratti na affeeruu keessanii fi guddaa galatoomaan jedha. Isin gaaffii keessanitti gaaffiin keenya yeroo baay'ee deddeebi'aa kan ture. Keessan osoo nun gaafatiin illee fuula sooshaal miidiyaa irra baay'ee deddeebi'aa kan ture. Aadaa fi duudhaan uummata Oromoo fi amantii Ortodoksii Tawaahidoo wal faallessa waan jedhuuf. Ismee isa kanarratti ibsa xiqqoo ishii aadaa fi duudhaa gaafa jennu irreeffannaan jira. Wantoota garaagaraa lagatti ba'uun jira, tabbatti ba'uun jira. Isaan kan tokkoon tokko isaanitti deemna. Isaan duratti garuu aadaa fi duudhaan uummata Oromoo fi amantii Ortodoksii Tawaahidoo wal faallessa kan jiruuf deebisuun kennitanii. Egaa aadaan uummata Oromoo fi macaafni qulqulluun yookaan manni amantaa Ortodoksii wal faallessaa iyyuu kan jedhudha gaaffiin keenya. Baay'ee gaariidha. Aadaa jechuun jalqabumatti waa'ee aadaa beekuun barbaachisaadha jechaadha. Aadaa gaafa jennu aadaan nyaataa jira, aadaan uffannaa jira, aadaan jireenya hawaasummaa jira. Aadaan hawaasni kun waliin jireenya keessatti kan ittiin jiraatu jechuudha. Kanaaf aadaa kanaaf uummata kana adda adda baasuu hin dandeessu. Sigalee fakkeenyaaf aadaa dubbiin Oromoo keessatti hin dubbatuu fi
Oromoo adda baasuun danda'amu. Akkas jechuun Oromoon Oromummaa isaa dhiisee macaafa qulqulluutti firoomaa jechuudha karaa biraatiin jechuudha akka jechuudha. Aadaa isaa irraa adda baasee jechuudha. Uffannaa isaa dhiisee uffannaa biraatiin golgamee macaafa qulqulluutti firoomaa jechuudha karaa biraa jechuudha. Kanaaf namni aadaa isaa fi amantaa isaa wal faana oofa yoo ta'e malee aadaa kophaa kaa'ee amantaa kophaa kaa'u kan hin yaadamne jechuudha. Asirratti egaa gabaabsinee macaafa qulqulluu wajjiniin yoo wal keessatti ilaalle seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko gubbaa irratti abbaan keenya raajichi Museen barreessuu gaafa jalqabu maal jedhee Waaqayyoon jalqabatti bantii waaqaa fi lafaa uumee jedhe. Bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedhe. Amma naafati bantiiwwan kan jedhu kun amma bantii jenna miti tokko yoo ta'e bantii jenna. Garuu bantiiwwan gaafa jennu lamaa fi isaa ol jecha. Amma Ortodoksii Tawaahidoon samii kana ol samii torbatu jira jettee samii torbatu jira jennee dubbanna nuti. Amma amantoonni biraa kana fudhatan. Kana akkuma kana aadaa Oromoo fi macaafa qulqulluu illee namoonni adda fageessan jiru jechaadha. Kanaaf egaa Waaqayyo edda uumee bantiiwwan lafaa fi samii edda uumee booda lafti duwwaa turte jedha Museen. Lafti duwwaa turte lafa kana gubbaarra immoo hafuurri Waaqayyo bishaan gubbaarra ture jedha. Bishaan kana gubbaarra immoo hafuura Waaqayyootu ture jedha. Egaa amma uummanni Oromoo gara lagaatti deema. Laga gaafa deemu seexana waaqessuu deema. Waaqa biraa barbaacha deema. Jedhanii namoonni kaasan jiru jecha. Inni kun rakkoo hubannoo yookaan immoo misunderstanding hubannoo dogoggoraa jechaadha. Akkasitti waan hubataniif jechaadha. Maaliif gara bishaanitti gaafa deemamu sana hafuurri qulqulluun bishaan gubbaarra waan jiruuf jechaadha. Amma fakkeenyaaf bishaan yoo waa'ee bishaanii kaasnu bishaan amma amalummaa hin qabu. Amala bishaanii natti himuu dandeessaa? Hin jiru jechaadha. Bishaan amma fakkeenyaaf nama macheessu. Nama gubu. Namatti nadhaawu. Wanti inni amala tokko illee kan hin qabu hin jiru. Kun maal jechuudha? Hafuurri Waaqayyoo gubbaarra waan jiruuf bishaan kun qulqullaa'ee jechaadha. Kanaaf uummanni Oromoo immoo utuma wangeela hin baratiin akkasumattiin sammuu Waaqayyoo isaa ilaaleetiin Waaqayyootti amanee hafuura qulqulluu barbaacha gara lagaa deema jechaadha. Laga kana gaafa buusi immoo yaa Waaqa laga kana uumtee jedha. Mintire? Akkasidha. Waaqa laga uumtee jedha malee Waaqa biraa waaqessu. Waaqni laga uume immoo Waaqni biraa hin jiru. Akka gatti wanti ta'e beektu yoo jira garuu Waaqni biraa hin jiru. Waaqni malkaa uumuu danda'u. Waaqni bishaan uumuu danda'u. Galaana uumuu danda'u. Waaqayyo akkasidha yoo ta'e bara. Waaqayyo edda galaana kana uume booda lafti kun bishaan jallaa booda taate booda Waaqayyoon galaana kana adda adda hiree isa kaan galaana godhee lafa qulqulluu lafatti hambise jedhamte isa kaan immoo gara samiitti ol qoode jedha. Kanaaf egaa Waaqatu bishaan kana uume. Kanaaf amma abbootiin keenya gaafa gogiinsi baay'atu gogiinsi yookaan ongeen baay'atu malkaan gaafa inni gubuudhaaf ka'u gara malkaatti deema. Namni cubbamaadha miti. Qulqulluudha malkaan kun maal beeku. Beellanni hin dhugaa namni qaamatti dhiqata namni hundumtu kanatti hin qulqullaa'u jecha. Adaraa keessaa jedhu dhiisii amma dubbichi. Karaa biraa bishaan waan beekne kana jedhee nu dhiisuu nutti araaramiiti roobi bishaan kana bakkatti nu deebisi. Lammaffaa immoo hafuura qulqulluun bishaan gubbaarra jira jechuun Waaqni Abbaas Waaqni Ilmaas Waaqni Qulqulluus jiru waan jiranii? Jiru. Kanaaf hafuurri qulqulluun as jira Ilmas hin jiru. Hafuurri qulqulluun as jira Abbaan as hin jiru jechuun danda'amu jechaadha. Sadan isaanii maalidha? Tokko waan ta'eef kanaaf uummanni Oromoo gara bishaanitti gaafa inni deemu Waaqa biraa waaqessuu deema jedhamee kan yaadamu yoo ta'e hubannoo dogoggoraati jechaadha. Kanaaf egaa bishaan amma gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo gubbaarratti illee fannifame gaafa inni cinaacha eeguudhaan waraanamu kitaaba imaamaatii yoo dubbiste qubee lee ta'eetu qaama isaa keessaa dhangala'ee jedha. Tokko dhiiga ta'e tokko bishaan ta'e. Har'a manni amantaa Ortodoksii sabaletti kanatti fayyadamu isa kanachaa. Tokko fakkeenya saggaaf sanatti keessaa dhangala'e. Lammaffaan immoo hafuurri humti Waaqayyoo bishaan gubbaarra waan jiruudhaaf bishaan kanatti fayyadamti jechaadha. Bishaan amma qaama namaa keessaa parsantii guddaadha miti. Saayinsiin amma saayinsiin biyya lafaa parsantii 85 ol qaama namaa keessaa bishaan jedha miti. Kanaaf egaa manni dhoqqee qofa yoo ta'e hin jigan. Otoo Waaqayyo amma walitti nu makee bishaan irraa fuudhee biyyoo irraa fuudhee walitti nu makee miti bishaaniin laaffisee jechaadha. Gaafuma sana iyyuu baay'inni bishaanii dhoqqee irra caala bara. Namni nu bata yoo ta'e jechaadha. Kanaaf bishaan sun hin caala dhoqqee sanarra. Kanaaf qaama namaa keessa bishaantu jira. Bishaan sun immoo maaliin makamee jira? Hafuura Waaqayyootiin makamee yoo hubatte jechaadha. Kanaaf uummanni Oromoo kanaaf gara lagaatti deema. Lammaffaa waa'ee bishaanii yoo si kaase Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 gubbaarratti Waaqni mataansa
bishaan irraa dhaladhaa jedhe. Bishaan gubbaarraa dhalachuu yoo baattanii mootummaa waaqatti galuu hin dandeessan. Hafuura qulqulluu fi bishaan jedhe laata. Waaqayyo ammas walitti firoomsira jira kana laata. Siif agalu. Jalqabas bishaan gubbaarraa fura jira jennee ammas immoo waaqayyo gaafa lammaffaa kakuu haaraa keessatti dhufee gaafa dubbatu bishaanii fi hafuura qulqulluudhaan jedhe. Hafuura qulqulluun sun jalqabayyuu jira jechaadha. Isa gaafa nuti qiddaasee siraata qiddaasee goonee siraata kiristinnaa goonu qofatu hin taane jalqabayyuu jira jechaadha. Hafuurri waaqayyo bishaan gubbaarra kanaaf isa kanaaf uummanni waaqayyoo gara bishaaniitti deemaa jechuudha. Kanaaf bishaanii dhaloota lammaffaa yookaan immoo gadameessa haadha namaa isa lammaffaadha jechaadha. Akka sagalee waaqayyoo jedhutti jechaadha. Kanaaf uummanni Oromoo bishaan wajjiniin kana wal qabsiiseetu deemaa jechuu barbaadeen. Inni gaarii ta'eetuma garuu ammas itti fufeetu isuma wal qabsine warri kaasan jira. Irreeffannaa kara lagaatti bu'anii yaa waaqa laga kana uumte jedhaniitu hin kadhatu. Garuu ammas isa dawoo godhatanii warreen laga irratti bu'anii qalma adda addaa dhiyeessanii wanta baay'eetu jira. Wanti itti raawwatu baay'ee isaa beeku baadhullee achi keessa garuu qalma akka jiru sirriitti odeeffate. Ammas wanta asirratti hubachuu qabdu qalmi isaa raawwatamu bishaan gubbaarratti. Waaqni bishaanii namni waaqni biraan jiru. Miti kanarratti walii galala. Waaqni bishaan uume waaqni biraa jiraannaani waaqa sanaaf qalmi kun nyaataa jira jennee yaadna. Akkasitti amannacha. Garuu waaqni kun bishaan uume kun Kiristoos qofa taanaan waaquma sanaaf dhiyaata aarsaan kun jecha siif agalu. Uummanni kun immoo aadaa isaa kaleessa otoo macaa qulqulluus hin beekin waaqayyo faana ture miti uummaticha jechaadha. Namni nuti immoo isa barsiise hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf afaan isaatiin dhaga'ee otoo hin taane jaalala waaqayyo irraa qabuun mana qulqullummaa keessa ture manni kun jechaadha. Dhaga'ee otoo hin taane afaan Giiziidha Amaariffaan kan tajaajilamu jechaadha. Kanaaf uummanni kun achi dhaquun kee dogoggora jechuu keenyarra bayeessa dhaqxanii dhuguma sirriidha. Waaqni laga kana uume waaqa kanadha. Amma kan deebisee jisuus kan danda'u waaqayyoodha. Gosuus kan danda'u waaqayyoodha. Waaqni biraa waaqni biqilchuu fi gogsuu danda'u jira taanaani ammas kun dogoggora hubannoo dogoggoraa jechaadha. Kanaaf uummanni kun dhaqees yoo qalu dhaqees abaaboo qabatee achitti dhaqee yoo waaqa galateeffate kan galateeffame Kiristoos jechaadha. Malee waaqni biraan jiru. Kanaafis isa kanaafidha. Inni kan biraani bishaan kana waa'ee bishaanii gaafa sii kaasu namni bakka garaagaraa gaafa deemu maal baatee deema? Bishaan baatee deema jechaadha. Konkolaataa keessa haa taa'u bishaan baata, xiyyaara keessa haa taa'u bishaan baata. Lafa qonnaa haa deemu bishaan baata, naggaadeen daandii haa deemu bishaan baata. Maaliif jennaan qaama namaa wajjiniin walii gala bishaan wal qabatee jira. Sababni isaa immoo maaliif jenne hafuurri waaqayyoo jalqaba bishaan gubbaarra waan turedha qaama namaa wajjin walii gala. Kanaaf egaa namni hundumtuu bishaan qabatee deema. Uummanni kunis gaafa laga sana deemu amala qulqulluu kana bishaan kanaaf kan laate waaqni kun bishaan kanaa jedhee akka namatti araaramu beeka jechaadha. Xumura gubbaarratti Oromoon yennaa mammaakus maal jedha? Bishaanii fi haadha ofiin kooranii jedha. Oromoon jechaadha. Maal jechuudha? Haadha kee kan caalisitti dhiyaatu kennaan guddaan addunyaa kana gubbaarratti qabdu haadha kee jechaadha. Waaqayyoon gaditti. Haadha kee sanarra kan darbe garuu innaa haatiin jirre firri dhumeera jedhu miti. Kanaaf egaa amma gaafa fannootti amma gaafa ati mana hidhaatti darbatamtutti amma gaafa du'a keetitti illee bakka kee boodee du'uudhaaf illee fayyaadha haadha keeti. Bishaaniif immoo gaafa kan walitti qabanii bishaaniif haati akka isaan rileeshinii qaban si oolmaan isaanii jechaadha. Oolmaan haadhaaf oolmaan bishaanii akka wal fakkaatu innaa ibsuu barbaadu jechuudha. Kanaaf asirratti waa'ee bishaanii kanarratti ammasuma yoo jenne. Gaaffii biraa qabaatte. Gaaffii biraa ammallee jira. Gaaffii baay'eetu jira. Achi keessaa ammas tokkos immoo aadaa duudhaa Oromoo keessaa tabbatti ba'anii yeroo itti illee irreeffatan itti waaqeffatan wayii jira. Achi keessatti gaaffii muraasni jiru isa kana ibsaatii. Baay'ee gaariidha. Uummanni Oromoo gara tabbaatti ol ba'aa waaqa barbaacha jechaadha. Waaqa barbaacha tabbatti ol ba'a. Kana otoo macaafa qulqulluu otoo dubbisuu baattis namni sammuu qajeelaa qabu. Seexanni tabba gubbaarra jira jedhee yaadu. Lasiif haa galu. Yookaan qaalluun tabba gubbaarra jira jedhee yaadu. Waaqayyo gooftaan mataan isaa tabba gubbaarratti
wangeela Maatiyoos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 gubbaarraa kaastee yoo dubbiste guyyaa jaaffaa booda Iyesuus Phexros Yaaqoobii fi Yohaannis obboleessa Yaaqoobii fudhatee gaara guddaa irratti ol ba'ee jedha. Gaara guddaa irratti tabba irratti ol ba'ee jedha. Achirratti adda ba'ee booda maal jedha innis bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate jedha. Waaqummaa isaatiin jechaadha. Amma fakkeenyaaf kaleessa Phexros fa'aa wajjin nyaatan miti wajjin dhugan miti isaan gidduutti dadhabaa fakkaatee jiraatan miti isaan fa'aa. Garuu gaafa tabba gubbaa irratti mul'ate garuu isa duraarraa adda ta'eet ulfinaan itti mul'ate. Uffanni isaa bifni isaa akka in addaate bifni isaa akka biiftuu ifee jedha. Uffanni isaa akka cabbiitti addaate jedha. Tabba gubbaa irratti waaqummaan Waaqayyoo gaafa ibsu jechaadha. Kanaaf gaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eessatti argama jennaani tabba gubbaa irratti argama. Tabba maal jechuun tabba mana qulqullummaatti fakkeeffama. Akka mana amantaa Ortodoksiitti jechaadha. Barnoonni mana amantaa Ortodoksiis tabba jechuun mana qulqullummaatti fakkeeffama. Inni kan biraan garuu mataan isaa Kiristoos tabba gubbaa irratti ba'e. Achitti Musee fi Eliyaas faana dubbate jedha. Macaafa qulqulluutu jedha. Tabba gubbaatti jechaadha. Musee awwaala keessaa waame. Eliyaasiin immoo biyya jiraattotaa keessaa waamee isaan faana haasa'e jedha. Isaan faana haasa'e. Kanaaf egaa tabba gaafa jennu guddummaa Waaqayyoo kan agarsiisudha karaa biraatiin. Waaqayyo uumama lafa kanarraa hundarraa ol akka ta'e tabbatti ol ba'uu jechaadha karaa biraatiin. Tabba gaafa baatu dadhabbii guddaadhaan baata. Akkasidha tabbi gaafa baatu jilbis raafameeti beeloftee dheeboteet baata. Edda baatee booda garuu tabba gubbaa irra geessee booda addunyaan kun waan keessa jirtu hin agarta jechaadha. Kanaaf isa kana gubbaa irratti Waaqayyo gaa maal godhe tabba kana gubbaa irratti Musee waamee jennee du'a keessaa Eliyaasiin waamee jennee isaaniin maal jedhanii maanni Musee namoonni Museedha naan jedhani atoo maal naan jettaa jedhee Waaqayyo tabba gubbaa irratti bakka itti dhugaa ba'an jechaadha karaa biraa manni tabbi kun jechaadha. Inna ati akkamittiin Musee jedhamtaa jedheen Musee Waaqayyoodhaan Waaqa Museeti ati na gargaartee uummata Israa'eliin galaana sana fuudhee yoon ceesise iyyuu Gibxii keessaa yoon baase iyyuu nyaata manna sanirraa buusee yoo nyaatan iyyuu lafa gogaa keessaa yoo burqisiisee obaase iyyuu kan na gargaare si ati akkamittiin Musee jedhamtaa Waaqa Museeti jedheen. Amma kaanni kun bakka itti Waaqayyoof dhugaa ba'an jechuudha tabba gubbaan jechaadha. Lammaffaan Eliyaas akkas jedheen. Eliyaas atoo maal naan jedhu namoonni Eliyaas naan jedhu jedhe Waaqayyo tabba gubbaatti jedha. Gaafa kana lakki ati Waaqa Eliyaasidha. Ani yooni bokkaan akka roobni si kadhadhee bokkaa yoon caamse jedhe Eliyaas. Yoon du'aa kaase iyyuu ati Waaqa Eliyaas malee akkamittiin Eliyaas jedhamta jedhee Waaqayyoon bakka itti dhugaa ba'ame jechaadha tabbi jechuudha. Inni kan biraani raajicha Hagee boqonnaa 1 lakkoofsa 8 gubbaa irratti amma gara tulluutti ol ba'aa muka fidaati mana qulqullummaa koo ijaaraa yemmuus ani ittan gammadaa ittan galateeffamas jedha Waaqayyo. Kanaaf egaa tabbi mana qulqullummaatiin fakkeeffama jechaadha. Innis immoo mana qulqullummaa koo gaara gubbaa irratti naa ijaaraa achi ani isa kanatti nan gammadas immoo ittis nan waaqeffama jedhe Waaqayyo jechaadha. Ittis nan gammadaa jedhe. Kanaaf egaa uummanni Oromoo gara tabbaatti gaafa deemu Waaqa tabba uumtee jedha malee Waaqni tabba uume Waaqni biraa jiraannaan ammas Waaqni tabba uumuu danda'u. Namni kan dogoggore maal sitti fakkaata? Asirratti waan tokko qabdu. Waaqni bishaan uumuu danda'u kan biraa jiraate dhuguma uummanni kun Waaqa biraatiif sagaduu deema. Waaqni tulluu uumu Waaqni biraa jiraannaan dhuguma uummanni kun Waaqa biraatiif sagaduu deema. Garuu Waaqni tulluu uumu Waaqa kana qofa taanaan Waaqichi maaf dhiyaatee aarsaan. Kanaafidha jechuudha. Bakkaan xixiqqoo ishee ammasiin reddeebiitu wanti gaafatamu jiraate tabba kanaan wal qabate aadaadhuma keessaa jechuudha. Abdaarii waan jedhamu jira. Kanaatti gaafa kana waggaa waggaan abdaarii kana jibicha wayii keessaa ilaalanii horii keessaa filanii wanta ishii ilaalu garuu ishee adda baasee beekuu baadhusi horii keessaa filanii jibicha sana adda baasanii qalmaaf dhiyeessu. Bakka isaaniitti waan baay'ee qabatanii bahu shummoo yookiin mul'u qabatanii hin bahu daabboon hin baha biddeen hin baha wanti hunduu hin baha dhadhaallee qabatanii bahu muka guddaa wayiitti dibu achi keessa mukichi san dhadhaa dibu ajjira ta'u mukichi san abdaarii jedhamu
Horii sun illee qalamaan nyaatama. Inni kun akkamitti ilaalama xiqqoo ishee walitti nuun buusu amantii faana. Sirriidha yaadni kee gaaffiin kee sirriidha. Amantii faana walitti nu buusaa hojisaan kudhan kun jettee gaafata. Namoonni baay'eenis kanumaan kan isaan gurguran jechaadha. Amantii keenya wajjin walitti nu buusee jedhanii kan isaan gurguran jechaadha. Amma uummanni kun akkuma jalqaba sii kaasee qulqullummaa malaphee isaatiin waaqatti amana malee wangeela beekee miti. Oromoon beektaa akka daabboon hin taane, akka qeesii hin taane, akka barsiisaa wangeelaa hin taane hin beekne. Kun waan gaaffii qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Oromoon amantaa kana wajjin uffate taate wanti kun hin ta'u. Garuu uummanni kun kana keessa waan tureedhaa fi waggaatti gaafate jettu kun guyyaan sun guyyaa ayyaana waan ta'e qaba garuu yoo adda baastee beekte. Guyyaa waaqayyotti waaqeffamu ta'eet guyyaa waaqayyotti waaqeffamu ta'eet guyyicha jechaadha. Bakki itti walitti qabama isaanii garuu muka sana ta'a. Siifaa galu. Kan isaatti walitti qabama muka sana ta'a. Maaliif bakka itti wal argan jechaadha mukichi. Amma uummanni kun gaafa inni waamamu uummata Oromoo kana gaafa inni waamamu yoo walitti qabame gabaa keessatti yoo waaqa waame iyyuu bokkaan irra roobaa jedhu. Abbootiin waanuma arginus jechaadha. Amma achitti walitti qabamee mukatti dhadhaa dibaa jedhu. Inni kuni mukatti dibuun dogoggora. Maaliif mukni kun amma dhadhaa kanaanis hin tolu dhukkoo siifaa galu. Yoo hafes immoo wandaalachaa'u. Garuu uummanni kun qabeenyuma qabu kana waaqayyoof dhiyeessuu barbaadeetti la siifaa galu jechaadha. Gaafa inni dhiyeessu waaqayyoon boosuma kana aarsaa qulqulluu godheet amma naafati fakkeenyaaf jalina goonee ilaalla miti. Sirrii miti uummanni kun badee jira. Namni achitti warra eegalee hin jiru. Inni maa jira? Seexanni waa ilmoo kennuu danda'a? Hin danda'u. Namni hiyyoommadhee yoo waaqayyoo sangaanaa kennee waggaa kana ragaan ba'a jedhu hin jiru. Jira. Argatee immoo kan dhiqee ragaa ba'u hin jiru. Maa jira. Kanaaf egaa uummanni kun laphee qulqulluu qaba laasiif agalu. Laphee qulqulluu qaba waaqayyoo immoo kan barbaadu laphee immoo maal? Laphee qulqulluu barbaada. Laphee barbaada. Beekumsa yoo ta'e Yihuudaan qaba siif agalu jechaadha. Laphee qulqulluu barbaada. Waaqayyoo laphee qulqulluu waan barbaaduuf gocha uummata kanaa isaan dogoggoranii godhan kan sirreessee fudhatee fiitu isa maseeneef immoo kenna. Isa immoo iyyoomeef immoo qabeenya kenna. Uummanni kun fakkeenyaaf warra bara kana anaaf si wangeela barsiifnurra jaalalli isaan gidduu jiru caala dhugaa dubbachuuf. Warra achitti qabamanii waaqa waaman kana kan isaaniin caalachaa. Isa kana gidduutti egaa otoo barumsa wangeelaa qabu ta'e otoo barnoota qabu ta'e namni yoo barate beeka yoo beeke immoo ittiin jiraata. Jalqaba maal ta'uu qaba? Uummata kana gaa barsiisuun barbaachisaadha. Walitti qabamuun keessan gaariidha. Waaqayyoon barbaaduun gaariidha. Maal amma fakkeenya asirratti fakkeenya sii kaasa. Abbaan Abrahaam Taaraan waaqa tolfamaa akka inni gurguruun beekta. Ilma isaatiin immoo Abrahaamitti laatee dhaqiitti waaqa kana gurgurii jedhee gabaatti ergeera miti. Gabaatti ergee booda Abrahaam karaarra ga'ee beela'e. Too baatee deemu waaqa baatee deemaa beela'e. Beelafnaan meenatti dubbadhu naa laadhu jedheen. Waaqa kana lafa kaa'e. Waaqni kun laachuuf hin dandeenye Abrahaam. Jennaan yaa waaqa aduu uumte jedhe amma gargalee. Yaa waaqa bishaan uumte jedhe. Yaa waaqa tabba uumte jedhe miti. Kanaa booda waaqayyo argate jechaadha. Uummanni kunis gaa waan godhu waan wallaaluuf kanatti shifti godhee waaqa barbaacha deeme malee otoo barnoota qabaatee akkasiin ta'udha. Kanas immoo jallisnee amantaa keessaa baheetu uummanni kun waaqa biraa qaba. Innaan akkasitti waan achitti waan arganii qabu waan achitti arganii qabanii bara siif agalu. Jechuun waaqni achitti argamee arsaan isaan kan fudhate jira? Hin jiru. Kanaaf inni guddaan maa inni uummata kana barsiisuu kan qabu eenyudha? Anaaf si bara kana jechuu barbaadeen asirratti kan fakkaata. Tole bareedudha. Kanumaa wal qabatee aadaawwan keessaa wanti gaaffii yeroo baay'ee namatti uumu. Kaan isa caalutti hin ceene itti dhufna isaa gaafa gannaan gaafa ga'u dallaaluun keessatti wantoota adda addaa marqaa dhiyeessanii maal dhiyeessanii isaan booddee sayyuu keessaa abbaa manaa dhufa marqaa san keessatti dhadhaa dabalanii isaanitti kennanii fi mooraa keessa yeroo sadii urgufee marga jiidhaan dallaa irratti illee waan akka muka akka mi'eessaa sussuuqanii akka wanta baay'ee raawwatama inni sunoo baay'ee gaariidha. Amma gaaffii kee kun amma uummanni kun an dhugaa nagarrama amma gaaffii makanayyuu ati dhugaa ba'uu dhugaa dhala. Uummanni kun amma gaafa muddee guyyaa 29 miti
dhaloota Kiristoos jechaadha. Kana gubbaarratti qulqullichi Luqaas wangeela isaarratti boqonnaa 2 lakkoofsa 7 gubbaarratti Waaqayyoon iddoo boqonnaa iddoo bultii dhabee jedhee barreessee jira jechaadha. Kana amma fakkeenyaaf haati keenya dubaroo maalamii garaatti baattee da'uuf gaafa kaatu bakka itti da'umsaa dhabde miti hin ari'atamte jechaadha. Ari'atamte otoo deemtuu Beeteleem geessee Beeteleemitti dallaa horii keessa otoo buluuf jiranii achitti Waaqayyoon deesse. Gaafa muddee 1929 jechaadha. Achitti Waaqayyoon gaafa deessu kan haadha keenya dubaroo maaramii jajjabeesse gargaaree eenyudha beellada miti? Yoo baay'ate immoo tiksitoota naannoo sana jiran jechaadha. Gaafa kana isa kana gaafa sana ergamoonni Waaqayyoo samiirraa dhufanii Waaqayyoo samiirratti galanii ilmaan namaaf immoo nageenyi lafarratti haa ta'u maslaaliin ifaa diriirfamee ergamoonni fi tiksitoonni walitti dabalamanii uummanni baha fagoo warra jedhaman warreen ogeessota jedhaman dhufanii warqee qabatanii ijjimanshaa warqii ixaana karbee qabatanii achitti argamanii Waaqayyoof harka fuudhii dhiyeessan haadha keenya dubaroo maaramii harka fuudhii dhiyeessan jechaadha. Kanaaf egaa uummanni kun gaafa guyyaa 29 dallaa keessa kan jiru eenyudha? Waaqayyoodha jechaadha. Kanaaf uummanni kun qabeenya isaa guddaa ta'e baskaa achitti dallaa kana fuulduratti baska. Dubartii deesseef immoo kan qophaa'u maal marqaadha jechaadha. Marqaa kana qopheessaniit baskaa immoo shittoorra kan caalu qabeenya isaa keessaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessuudhaaf uummanni kun maal godha? Achitti dhiyeessee dallaa keessa naanna'ee immoo yeroo sadii kan inni akkas godhu jette. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluutiif galanni akka ta'u, kennaan akka ta'u. Kanaafidha guyyaa gaafa sanaa marqaan balbala horii duratti kan marqamu jechaadha. Inni kan biraan mi'eessaa karra gubbaarra dhaabuun jette. Mi'eessaa dhaabuun mi'eessaa gaafa jennu kun mukni kun muka firiin isaa mi'aawudha jechaadha. Firiin isaa muka mi'aawudha. Waaqayyo gooftaan addunyaa hadhaa kana mi'eessuuf akka dhufu lallabuuf jechaadha isa. Tu wangeelan baratiin karra gubbaarratti kana godhanii otoo horii isaaniitiin waaqessu ta'e horii sun guyyaa hunda achitti gala waan ta'eedhaaf yeroo hundumaa horii kanaaf godhama ture wanti kun ilaa wanti si galu. Garuu isaan adda baasanii gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dallaa keessa dhalate sana isa barbaachaaf marqaan achitti marqama haadha keenya dubaroo maaramiidhaaf fakkeenya sanaaf. Shittoorra kan caalu immoo baskaan kun immoo Waaqayyoof dhiyaata. Yeroo sadii immoo dallaa keessa naanna'uun isaa immoo Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluudha. Fakkeenya kanaafidha jechaadha. Garuu uummanni kun wangeelan baranne waan seejaa jechuudha. Baratiin barsiisaa jira. Ani inni baranne ati inni baranne garuu aadaa kana akka balleessinee irraa dhiisee immoo uummanni kun amma. Inna aadaa gaarii ture amantaa wajjin macaafa ijoollee wal qabsiisee fi waan miidhagaa ture jechaadha. Kanaaf uummanni kun dhaqee achitti kana raawwata malee waaqni tolfamaan dallaa keessa hin jiru. Seexanni dallaa keessa hin jiru. Qaalluun dallaa keessa hin jiru. Kan gaaf sana jiru eenyudha? Kiristoos jechaadha. Kanaaf macaafa qulqulluu wajjin waa ulfaallisu. Hin qabochaadha aadaan kun. Ibsa baay'ee bareeduudha dhugaa. Haala adda ta'eetiin kan birattani. Akkas sanaan numatu harkumaan balleessaa jirra malee aadaa baay'ee miidhagaa ture. Amantaa wajjin baay'ee wal qabatee deemuu danda'a. Aadaan uummata Oromoo kun ifa bahee kan raawwatamu. Uummanni Oromoo aadaa isaa hin dhoksu. Ifa baheetu raawwata jechaadha. Addunyaatu beeku. Amma fakkeenyaaf irreecha gaafa jedhamu biyya alaatii dhufanii dhumaatu. Aadaan uummata ga'u hin jiru jechuudha. Aadaan uummata kanaa kan nama ga'u hin jiru. Kan uummata isa kaanii immoo otoo namni qoratee bira ga'ee fokkisaa wayii kan kanaa gadi. Kan wanti ta'e jiraachuu danda'a beekte. Kanaaf kun aadaan Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf bahuun abaaboo qabatanii Waaqa waaqessuun Waaqni abaaboo uume eenyudha? Waaqni marga uume eenyudha? Kiristoosidha jechaadha. Kanaaf uummanni kun jalqabumaan kaasee uummata beekaaf hubbataa akka ta'e namatti agarsiisa jechaadha. Wangeela asanaafatee amma dubbisnee barsiifnu isaan garuu utumaan beekin barsiisaa turan. Gochaan barsiisu jechuudha. Kanaaf egaa Waaqa tokko waaqessa Oromoon. Walumaa galatti barumsa gaaffii kennan ogoo labu kaane Waaqa tokkicha bichaa waaqessa. Waaqni tokko immoo Waaqayyo irraan kana Waaqni biraa. Tokkicha maqaan isaa dhibbaa jedhan jire kana bakka. Inni Waaqayyo dhimmachaadha.
isumatti aanee gaaffii koo xumuraa godha. Kan hin taane illee kutataa nuti ceena gaaffii baay'eetu jira. Har'aaf immoo gaaffii isa xumuraa kan isin gaafadheetan viidiyoo keenya asumatti kan dhaabnu ta'a jechuudha. Gaaffichis yeroo baay'ee mana amantaa keessatti calleen gaafa godhatamu luboonni hin dhoowwu. Amma abbaan tisoo callee kawwatee dhaqeetu abbaa gaabbisaa bira osoo dhaqeetu hordoftoota keenya biraa wanta gaaffii dhufaa jirudhas wanta argaa jirudhas. Callee kawwatee dhaqeeti maanni kun jedhuun jalqaba irratti keessumaa luboota Oromoo birallee jiraachuu dhiisuu mala baay'ee isaanii luboota Oromoo biratti barumsaanis bilchaataniiru baay'ee isaanii. Karas rakkoo barumsa jira ta'u aadaa kanaa fi amantiitti illee wal faallisa ta'u callee gaafa godhatanii dhaqanii callee tokko namarratti agarraan kun sirrii miti kun kan seexanaatu kan ofirraa baase jedhu. Hordoftoota keenya kana waan ragaa ba'uu danda'anidha jechuudha. Bakka kanatti mee calleen kun tarii carreen bakkee lamatti qoodamas. Tokko tokko faaya warreen quwwatan jiru. Tokko tokko immoo aadaa ta'ee duudhaa wanti tokko tokko warreen callee facaafatan warreen jedhamellee jiru. Kun xiqqoo ishee akkamitti ilaalama? Amma asirratti haala lamaan ilaalta. Akkuma amma kaastee aadaadhaaf kan kaawwatamuu fi faayaadhaaf kan kaawwatamu. Si fayyadu. Amma fakkeenyaaf qulqulluun Phaawulos qaamni keessan kun mana waaqayyooti jedhan ture. Mana waaqayyootiin xureessinaa jedha. Faaya biraa qaama keessan gubbaarratti hin godhatinaa jedha. Gara macaafa qulqulluutti yoo deebine jechuudha. Isa kanaaf faayaa warra godhataniif yoo ta'e qaama isaaniittiin akka isaan hin xureessineedha manni amantaa gorsiti. Aadaa uummata kanaa wajjin wal qabata yoo ta'e garuu mana qulqullummaa qullaa kottu jechuun hin danda'amu. Amma fakkeenyaaf uffanni aadaa Oromoo jiramti. Uffata aadaa Oromoo uffattee mana qulqullummaa dhaquu hin dandeessu. Maaliif waan ta'eef? Amma fakkeenyaaf Waaqayyoon miti gooftaan Yesuus Kiristoos lafa kana gubbaarra gaafa ture bar aadaa uummatichaati wajjin hin jiraataa ture bar. Amma fakkeenyaaf dubartittii Samaariyaa gaafa inni bishaan gaafatee hin beektu. Ati nama Yihudaati jette miti? Ani immoo nama Samaariyaati. Maaliif bishaan na gaafattaa jette? Amma kan wanti isheen ittiin barte maal sitti fakkaata? Yookaan uffannaa isaati? Yookaan dubbii isaati? Waan ta'etu jira jechaadha. Waan ta'e jira jechaadha. Kanaaf ammati aadaa kee uffannaa kee uffattee gaafa deemtu aadaan kee amantaa kee walitti buusu jiru jechuudha. Si barbaadu. Kanaaf Waaqayyo gooftaan kee Yesuus Kiristoos lafuma kana gaafa irra deddeemu ofuma isaatii gaafa deemu aadaa uummatichaa kabajeeti. Si kaasee qulqulloonni baay'een aadaa uummatichaa kabajanii kan wajjin deemaa turan. Malee kanaaf waan callee waaqeffamu waaqni biraa maaltu jira? Amma fakkeenyaaf callee kana kan waaqeffamu waaqni biraa. Wanti maxxansan yaadatti jechaadha. Kanaaf kan uummata kanaati. Aadaa uummata kanaati. Uummanni kun immoo aadaa isaa amantaa isaa wal qabsiifatee deemuu hin danda'a. Kanas siin kaasa. Haati kee maa adii uffattee maa gurraacha uffattee siin hin jettu. Manni qulqullummaas akkasidha jechaadha. Manni qulqullummaas garuu bakka itti wanti deebi'ee jiru. Calleen kan qaalluuti bakka itti jedhamutu jira. Callee kan qaalluuti bakka itti jedhamutu jira. Callee kun kan qaalluuti kan jedhamu kan aadaa uummata Oromoo kan immoo kan biraatu jira. Yaa kan callee wal fakkaataadhuma. Ilagaa amma isa kana isa sanii baay'ee wal fallisu. Isa jedhuuf. Amma fakkeenya uummanni kun gaafa irreechaaf lagatti bu'u kan aadaa isaa ibsu qabu miti. Calleen kun kan qaalluuti jechaadha. Kan aadaa sanaati. Namni walii addaa jechuudha. Garuu namatti itti maxxansee jechaadha. Fi ilaalchuma jalqaba sii kaase sana. Jalqabuma kana sii kaase uummanni kun akkasidha. Callee qaalluu kaawwata jedhamee itti maxxanfamee uummanni kun amantaan kun akka wal jibbu gochuu waa yaadatu akkasidha jechaadha. Kanaaf isa kana hubannoo dogoggoraati. Balleessaa qabaatee yookaan immoo waaqa bira waaqessuudhaaf uummanni kun godhatee miti jechaadha. Kanaaf waaqni kun kan waaqa. Ati fakkeenya naxalaa uffatta bita. Naxalaa lafa kaawwatte waaqa bira waaqessitaa. Innaa waaqa waaqessuu deemu naxalaa uffatta. Innaa ofirraa baaftee waaqa bira waaqessita jechaadha. Akkas jechuun miti jechaadha. Callees kaawwadhu waaqni tokkichuma jira. Naxalaa keessa uffadhu waaqni tokkichuma jira. Har'a gurraacha uffadhu waaquma sana waaqessita. Diimaas uffadhu kana jechaadha. Kanaaf namni akkasitti beekuu qaba jechaadha. Kanaaf gaafa kana makaas ta'eef isaanuma kana yoo jennee hin gaadheeyyaa. Tole
ibsa baay'ee bareedaa dhugaa. Eessi kaa hordoftoota keenya gaaffii isin gaafattan keessaa waa'ee aadaa duudhaa uummata Oromoo fi amantii Ortodoksii wal faalleessaa kan jedhuuf bifa ajaa'ibaa ta'een haala nuu galuun barsiisaan keenya akkaataa mammaa ilaalaa fi gaafachaa ooleen nu deebisaniira jechuudha. Gaaffii sattaanitti immoo kutaattaanu kan dhufnu ta'a jechuudha. Barsiisaa keenya xumura irratti yookiin immoo ergaan isin uummata keenyaaf dabarsuu barbaaddan yoo jiraate amma viidiyoo ittaanu kutaattaanu walitti deebinutti. Eessi galatoomayyuu xumura barnoota keenyaa irratti uummanni keenya keessaaf ala jirtanii sagalee kana dhageessan sagalee kanarraa akka barattan abdii guddaa qabna. Barsiisonni wangeelaa uummata Oromoo keessaa baatanii barsiiftan immoo aadaa uummata kanaaf barnoonni kun utoo waliin faalleessiin uummata kanaaf akka ta'utti amma dandeenya amma nutti kenname ergaa Waaqayyoo akka dabarsinu jechuun barbaada. Isinis nu waamtanii asitti nu uffatanii gaaffii kan nu dhiyeessuu keessaniif galatoomaa. Waaqayyo isin haa eebbisu nagaa ta'an jedha. Eessi kaa barsiisaa keenya sagalee jireenyaa isaan dhageessu dhaaltoonni isaan taasifatu bartaa jira isaaniif dheeressu dhugumatti sagalee jireenyaa isaa dhageessu akkaataa addateen bifa addateen dhugumatti sagalee Waaqayyoo akkaataa nu galuun fakkeenya fudhatanii caqasa fudhatanii wal bira qabanii nu ibsaniiru jechuudha. Irra deebiidhaan sagalee jireenyaa isaan dhageessu. Eessi kaa hordoftoota keenya viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata kutaattaanu hamma wal arginutti immoo nagaan to'a isiniin jechuun kun dura miidiyaa mana tawaahidoo hiriyoota keessaniif sheer akka gootanii akkasumas immoo yaadota kufaa akkana warreen of keessaa qabu aadaan uummata Oromoo fi amantii Ortodoksii tawaahidoo wal faalleessaa. Amantii Ortodoksii tawaahidoo waan inni hordoftaan aadaa uummata Oromoo dhiisuu qabda. Aadaa uummata Oromoo inni hordoftaan amantii Ortodoksii tawaahidoo dhiisuu qabda warreen jedhaniitu yaada kufaa kana kaasanii viidiyoo kana sheer akka gootan abdiin qaba jechuudha. Sheer laayik gochuudhaan baay'ee isaanii biraan ga'a. Tajaajila keenyas nuuf cimsa. Miidiyaa Ortodoksii tawaahidoo sabskiraayib godhaa jechuun barbaada. Viidiyoo irraa qabanne kanumadha. Galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaaf ulfaata fannoo isaaf hanga bara baraatti.